Tole galatooma warreen page kana jala jirtan yookiin ammoo video kana jala jirtan jechuudha. Tokkarra wanni nu qabannee dhufne isiniif barumsa jechuudha afaan Oromoo fi afaan Ingiliziiti. Wanta tokko yookiin haala kamiin nagaa akka nama gaafachuu danda'anii fi wantoota kana isinii qabannee dhufne jechuudha. Haala kamiin nagaa nama gaafachuu akka danda'an. How to greeting someone tokkoffaa jechuudha. How to greeting someone haala kamiin nagaa nama gaafachuu akkamitti akka dandeenyu jechuudha. Akkamitti nama tokko nagaa akka itti gaafachuu dandeenyu jedha. Tole tokkoon isaanii ni ilaalla jechuudha. Na wajjin turaa isinii jechuu barbaada. Okay. Yoo eegallu tokkorraa qabne jechuudha. Tokkoffaan how are you akkam jirta jechuudha. Yoo namni tokko how are you siin jedhe yookiin akkam jirta siin jedhe karaa kamiin deebisuu fi dandeetta jechuudha. Tokkoffaan I'm fine thanks ani nagaa qaba galatoomi jechuu ni dandeetta. Inni lammaffaan ammoo pretty good nagaa qaba yookiin akka gaariin jira. Pretty good nagaa qaba yookiin akka gaarii jira jechuu dandeetta jechuudha. Inni sadaffaan ammoo not bad homaa hin jedhu jechuu ni dandeetta jechuudha. Not bad homaa hin jedhu jechuu ni dandeetta jechuudha. Kanneen tokko yoo irra deebinu how are you akkam jirta. I'm fine thanks ani nagaa qaba galatoomi. Pretty good nagaa qaba yookiin akka gaarii jira jettee illee deebisuu dandeetta jechuudha. Inni biraa ammoo not bad homaa hin jedhu jettee ni deebista jechuudha. Inni lammaffaan ammoo karaa isa lammaffaa yookiin nama tokko nagaa ittiin gaafachuu dandeenyu jechuudha. Hey how's it going? Hey akkam jirta siin jechuu danda'a namni tokko. Yeroo deebisnu ammoo hey how's it going namni tokko siin jechuu danda'a. Deebii ammoo karaa baay'een deebisuu dandeenya jechuudha. Inni tokkoffaan good bareeda yookiin akka gaariin jira jettee deebisuu dandeetta. How's it going? Good. How's it going? I'm good. I'm great jechuu dandeetta jechuudha. So tokkoffaan good. How's it going? Akkam jirta yookiin akkamii jechuudha. Haalli kan kee akkamiin jirta jechuudha. Tokkoffaan good akka gaariin jira bareeda jechuudha. Inni lammaffaan ammoo pretty good bareeda jira yookiin akka gaariin jira jechuudha. Not bad homaa hin jedhu jettee illee deebisuu dandeetta jechuudha. Inni itti aanu ammoo not so good jettee ni deebisuu dandeetta. Not so good yeroo ati jettuun jechuudha. If you are not feeling good yoo ammoo akka gaarii yoo wanti gaariin tokko asitti hin dhagahamu taate yookiin ammoo dhukkubsachuu dandeetta yookiin ammootinuu bakka si dabbaruu danda'a jechuudha. Si toluu dhabuu danda'a. Yeroo kana not so good jettee ni deebisuu dandeetta jechuudha. Inni lammaffaan ammoo not great jechuun not so good yookiin ammoo akka gaarii hin jiru jechuudha. Atiin feeling gaarii hin qabdu jechuudha. If you are not feeling good jechuudha. Kanas ka deebisuu ni dandeetti jechuudha. Not great not so well jetteen illee deebisuu dandeetta jechuudha. Not so well yeroo atiin jettuunis akkasuma yeroo jechuudha. Atiin feeling gaariin sitti hin dhagahamne yookiin si dhukkubuu ta'a yookiin ammoo kama sin dhukkubiin jechuudha. Si dabbaree ta'uu danda'a. So yeroo kana waan atiin jettee ni deebiftuu fi not so well, not great, not so good jettee ni deebisuu fi dandeetti jechuudha. Yookiin I'm not feeling good jettee ni deebisuu illee dandeetta jechuudha. So isa dhumaa kanarratti jechuudha wanni an himuu danda'u be careful if eeggannoo gochuun barbaachisaadha. If you say one of these the other person will usually ask you jechuudha. Isa dhumaa kanarratti jechuudha yoo ani fakkeenyaaf not so good yoo jedhe ani akka gaarii hin jiru yoo jedhe why jedhee na gaafachuu danda'a namni natti wanni jedhu saahibii kiyyaa yookiin ammoo namni awwaliin haasa'u sun jechuudha. To be polite yookiin ammoo nama natti aanee akka polite tokko naaf ta'uudhaaf jechuudha. Garaa laafuu jechuudha. Kanaaf why yeroo inni siin jedhe reason explain godhuufii dandeetta jechuudha. So why what's wrong siin jechuu danda'a. Why maaliif maal taate siin jechuu danda'a. What's wrong rakkoo maaltu jira maaltu si qunname siin jechuu danda'a jechuudha. So to be polite inni yeroo sanitti polite jechuun ammoo garaa laafuudhaaf jechuudha. Then san booda you will have to explain achiin booda waan taate ibsuufii qabdaa jechuudha.
So karaa kanaan nagaa gaafachuu dandeenya. Isaan kana guutuu tokko tokkoon irra deebi'uuf deemna jechuudha. Inni sadaffaan ammoo karaa biraa nama nagaa itti gaafachuu dandeenya jechuudha. Sadaffaadha. WhatsApp namaan jechuu dandeetta. WhatsApp jechuun akkam jirtaa jechuudha. Not much homaa hin jedhu. Not much homaa hin jedhu jettee ni deebifta. Inni biraa ammoo nothing much homaa hin jedhu yookiin hiiki isaa tokkuma jechuudha. Nothing much, not much homaa hin jedhu jettee ni deebisuu dandeetta jechuudha. Yookiin wanni haaraa hin jiru. Nothing much homaa hin jedhu jettaan. WhatsApp yoo namni siin jedhamoo yeroo tokko WhatsApp jechaa kan ammoo akka hellooti fayyadamuu dandeenya jechuudha. WhatsApp jettee ni deebisuu fi dandeetta yookiin ammoo hello akkuma jedhamu kanaa jechuudha. WhatsApp jettee ni deebisuu fi dandeetta. So inni itti aanu tokko tokkoon isaa amma irra deebinee ilaallaa jechuudha. So tokkoffaarraa yeroo eegallu how to greeting someone yookiin ammoo akkamiin nama tokko nagaa akka gaafachuu dandeenyu jechuudha. Tokkoffaa how are you akkam jirta. So yeroo deebisu I'm fine thanks ani nagaa qaba galatoom. I'm fine thanks ani nagaa qaba galatoom. Pretty good jettee illee deebisuu dandeetta. Okay. Pretty good nagaa qaba yookiin akka gaariin jira jettee ni deebisuu dandeetta jechuudha. Pretty good nagaa qaba yookiin akka gaariin jira jettaan jechuudha. Not bad homaa hin jedhu. Karaa kanaan deebisuu dandeenya jechuudha. How are you? I'm fine thanks. Pretty good, not bad jettee ni deebisuu fi dandeetta jechuudha. Yookiin ammoo karaan biraallee hin jira. Karaan itti nagaa gaafatan jechuudha. Fakkeenyaaf how are you doing? I'm doing well. I'm doing great jettee illee deebisuu dandeetta jechuudha. Isa kana yeroo itti aanu qabannee dhiyaachuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaan ammoo hey how's it going siin jechuu danda'a namni tokko. Karaa kanaan illee hey how's it going jennee nama gaafachuu dandeenya jechuudha. Nagaa jechuudha. Hey how's it going? Hey akkam jirtaa jettee yoo nama gaafate jechuudha. Good jettee ni deebisuu dandeetta jechuudha. Yoo namni tokko hey how's it going? Hey akkam jirta siin jechuu danda'a. Good bareeda yookiin akka gaariin jira jettee deebisuu dandeetta. Inni lammaffaan ammoo pretty good bareeda jira yookiin ammoo akka gaariin jira jettee ni jedhu. Not bad homaa hin jedhu jettee illee deebisuu dandeetta. Not so good jettee illee deebisuu dandeetta jechuudha. Yeroo kana if eeggannoo be careful jechuudha. Yeroo kam fayyadamna not so good if you are not feeling good jechuudha. Yeroo feeling gaariin tokko nutti hin dhaga'amne ka ta'e jechuudha. Yookaan nu dhukkubuu danda'a yookiin ammoo akkanumatti personal problem qabaachuu dandeenya, nu dabbaruu danda'a. So we can say it not so good jennee ni deebisuu dandeenya jechuudha. Garuu kanarratti wanni nu eeggachuu dandeenyu not so good yoo jenne jechuudha. Namichi biraa sun ammoo nu gaafachuu dandeetta. Why what's wrong nuun jechuu dandeenya. Maaliif maal taate nuun jedhee gaafachuu dandeenya. Then you should have to explain jechuudha. Yeroo kana explaining godhuu fi qabna yookiin ammoo ibsuu fi qabna jechuudha waan taane san jechuudha. Okay, inni biraa ammoo not great kanallee jechuudha. It's same to not so good. Not great we can use if you are not feeling good jechuudha. Yookiin yoo feeling gaarii hin qabaanne nutti hin dhagahamne taate jechuudha yookiin nu dhukkubuu danda'a. So we can use it not great jechuudha. Not so well illee kan nu fayyadamuu dandeenyu. It is the same to if you are not feeling good jechuudha. Not so well or just if we have any problems or family problems or personal case or personal problems we can use not so well jechuudha. Yookiin yeroo kanatti nu akka gaarii hin jiru yookiin feeling gaarii nutti hin dhagahamu jechuudha. Also be careful dhumarratti jechuudha. Gaafiiwwan kana yoo fayyadamne kaane jechuudha. Not great, not so well, not so good yoo jenne jechuudha.
if you say one of these, the other person will usually ask you jechuudha. Namni biraa nu gaafachuu dandeenya maaliif nu jechuu danda'a nu dhukku jechuun ani feeling gaarii natti hin dhagahamne, I'm not so well, ani akka gaarii hin jiru, not great, not so good erga jenne jechuudha. Inni sababa nu gaafachuu danda'a jechuudha. So be careful. If you say one of these, the other person will usually ask you why sin jechuu danda'a. Maalif? Why? Maalif? What's wrong? Maal taate? Yookiin what happened? What's wrong? Rakkoo maaltu jira sin jechuu danda'a. Then to be polite jechuudha. Inni yeroo sanii polite nama garaa sitti laafu yookiin nama sitti asaanu ta'uudhaaf jechuudha. Then you will have to explain jechuudha yookiin ibsa godhuufii qabda yeroo kanatti jechuudha. Maybe you ibsa atiin gootuuf I'm sick jechuu ni dandeetta, na dhukkube jechuu ni dandeetta, I have a problem, just maybe another problem ta'uu danda'a jechuudha, personal problems or family problems, and you should have to explain this all things jechuudha. So barumsi keenya kanarraa yookiin kan qabannee dhufne isuma kana yeroo itti aanutti jechuudha. Okay, isa sadaffaa tokko irra isiniin deebi'a qoytiqo. So what's up? Karaan biraa ammas kan ittiin wanni godhuu dandeenyu inni sadaffaan jechuudha. What's up jechuu dandeenya. Innis akkam jirtaa jechuudha. What's up jechuun akkam jirtaa jechuudha. Innis not much jennee ni deebina. Not much, not much, not much homaa hin jedhu. Nothing much, nothing much homaa hin jedhu yookiin hiiki isaa tokkuma jechuudha. Not much, nothing much jennee illee deebisuu dandeenya jechuudha. WhatsApp yoo namni tokko siin jedhe jechuudha. Inni biraa ammoo WhatsApp yoo namni siin jedhe jechuudha. WhatsApp jecheen illee deebisuu dandeenya jechuudha. Yeroo tokko WhatsApp jechaa kana akka hello jechaatti fayyadamna jechuudha. So WhatsApp jennee ni deebifna jechuudha. So kanuma barumsi keenya kanarraa jechuudha kan qabannee dhufne yeroo lammaffaa irratti barumsa biraa hanga isinii qabannee dhufnutti fayyaa nuu ta'a, galatoomaa isiniin jecha laayikii fi sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa. YouTubein kun haaraa ammas haala gaariidhaan itti qophoofne kaameraa keenyas haa ta'u waan hundaaniyyuu barumsa gaarii isinii qabannee dhufna jennee yaadna. Saniif sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa, fooloo nu godhuu hin dagatinaa. Fayyaa ta'a Oromootiyaa, nagaan jiraadhaa isinii jechuu barbaada. Guyyaa gaarii akka isiniif ta'uun hawwa.